Akkam jirtu hordoftoonni chaanalii Abdii Teek. Kun chaanalii Abdii Teekii sagantaa yookaan immoo viidiyoo tokko qabadheen dhiyaadhe subscribe share gochuu hin dagatinaa. Haga dhuma qophii keenyaatti yoo hordoftan steepii namni tokko DV yeroo darbe guute sana baruu hin danda'a waan ta'eef kanaaf jalqaba irratti Chrome browserii seenneeti DV program state kan jedhu search goona. Kanaaf akkuma argitan kana jalqaba irratti entrance diversity visa kan jedhu jalqaba irratti dhufa. Kanaaf isa sana irratti click goonetu step itti aanu akkamitti guutuu dandeenya kan jedhu gara page isaatti nu fudhata. Kanaaf gara gadii kanatti akka argaa jirru kana jechuudha. Steepiiwwan kana hordofne adeemsa saniin waan barbaannu san guutuu dandeenya argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf check the link before it check DV 2025 entrance check kan jedhu check status kan jedhu kana irratti click goona jechuudha. Itti aanee iddoo kanatti continue jennaan jechuudha. Wantoota achirratti barreeffame kana itti aanee kan jiru ka iddoo kanatti confirmation number iddoo jedhu kanatti bara darbee yookaan immoo yeroo darbee yeroo guunnu confirmation numberii ofiisaan nu erge sana nu gaafate jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti confirmation numberii nu ergame sana kallattuma iddoo kanatti guunna. Inni itti aanu immoo last or family name kan jedhu kana provide last or family names that was used in the electronic diversity visa entry form da yeroo darbe ga visa entry form yeroo guutanitti maqaa akaakayyuu keessanii guutan ni jira. Maqaa akaakayyuu keessanii san nu gaafata jechuudha. Kanaaf iddoo qophaa'e kanatti space kana irratti maqaa akaakayyuu keessanii sun Tolosaa ta'e Tolosaa yoo Kabbadaa ta'e Kabbadaa jettanii maquma keessan achirratti akaakayyuu maqaa akaakayyuu keessanii sana guutuu jechuudha. Kana adeemsa kana guunna. Inni sadaffaan immoo year of birth jedha. Provide the year of birth for the primary entrant jedha. Kanaaf bara dhaloota keessanii yeroo darbee ammallee entry form irratti guutan sana deebitanii waan formii sana irratti guutan sana ammallee asitti guutuu. Inni arfaffaa fi inni dhumaa authentication numberii nu ergaa jechuudha. Authentication numberii kana akka nuti robot or not akka taane sana check gochuuf waan ta'eef authentication numberii karakteriidhaan asitti argine kana yoo barbaanne nuti mul'achuu baate retry iddoo kana jettu kana tuqnee jijjiiruu hin dandeenya. Kanaaf isa kana deebinee kallattuma iddoo gara gadii kana irratti barreessina jechuudha. Isuma kana deebinee akkasumatti yoo caps lockidhaan capital letter hoote small letter hoote number hoote akkasumatti guutuusaa guunna. Kana booda kallattumaan information keenya tokko haga afurii nu goofate kana eeguunne booda submit jennaan jechuudha. Kana booda visa keenya kan yeroo darbe guunne sun kan bara 2025 sun selected or not selected jedheeti information keenya guutuu yeroo darbe entrant irratti guunne sana faana nutti agarsiisaa jechuudha. Kanaaf yoo selected ta'e adeemsi steepin itti aanu maal akka ta'u yeroo biraa ilaalla. Yoo not selected ta'e immoo achirratti adda baafachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf chaanalii keenya subscribe gochuu hin dagatinaa. Galatooma.